uumamaa 26 18 kaasee amma 22 akkas jedha maqaa Yesuus nan dubbisa. Yisihaaq boolla bishaanii isaa hojjetoonni bara Abrahaam abbaa isaatii fudhanii warri Filisxaa immoo erga Abrahaam du'ee duuchan deebisee qochisiise. Maqaa isa dura abbaan isaa ittiin moggaasee tures in deebise. Hojjetoonni Yisihaaq dachaa sana keessa qotanii burqituu bishaanii achiin argatan. Tiskoonni warri Geeraar bishaan kun kan keenya jedhanii tiskoota Yisihaaqitti qocolloo kaasan. Sababii isaan bishaan ikkatti itti falmaniif Yisihaaq maqaa boolla bishaanichaa Iseeg jedhee moggaase. Iseeg jechuun falmaa jechuudha. Kana booddees hojjetoonni isaa boolla bishaanii kan biraa hin qotan. Isa irratti immoo warri Geeraar qocolloo hin kaasan. Yisihaaq bishaanichaa Sixinaa jedhee moggaase. Sixinaa jechuun amagaazii jechuudha. Yommus Yisihaaq achii adeemee boolla bishaanii kan biraa qochisiise. Isa irratti garuu namni qocolloo hin kaafne. Kana irratti inni amma Waaqayyo iddoo bal'aa nuuf kenneera. Nus biyyicha keessatti hin baay'anna jedhee maqaa boollichaa Rehoobotitti moggaase. Rehoobot jechuun bal'ina jechuudha. Mee sagalee jabaatiin ameen. Ganama kana afurra qulqulluu laphee kootti waan dubbachaa ture sirriitti dubbachuun jaalladha. Mata duree akkas irrattanii falmii moo'icha baatu waan jedhanii sirriitti dubbadha guyyaarraa. Falmii moo'icha baatu. Kutaa nama dubbisee gaafa laaltanii seerri uumamaa 26 lakkoofsa 18 waa'ee nama tokko dubbata. Nama sanyii kakuudhaan dhufee sanyii Abrahaam nama ta'e. Abrahaam nama kakuu Waaqayyo isa guddaa baatee jiru ilma Abrahaam waa'ee Yisihaaqidha kan inni kaasu. Yisihaaq barri abbaa isaa erga dhamee booddee Waaqayyo bara keessatti guyyaa keessatti dhaloota itti fufan waan qabuudhaa fi dabareen jireenyaa isa ga'ee Yisihaaqtu jireenya akkuma abbaa isaa Abrahaam jiraachuudhaaf biyya tokko keessa buufate. Biyya inni buufatee biyya Filisxaa jedhamu keessa buufate. Biyya kana keessa inni jiraachaa jiruuti. Biyya kana keessa immoo isa qofaa jiraate toon taane abbaan isaa Abrahaam biyya kana keessa jiraateedha. Yeroo abbaan isaa Abrahaam biyya kana keessa jiraachaa ture abbaan isaa waanuma namni dhalasaa dhaalchisu waanuma dhalasaadhaaf namni godhu qabeenya isaa kan ta'e keessaati burqituu bishaanii qaba ture. Burqituu bishaanii qaba. Burqituu bishaanii kana horii Abrahaamtu dhugaa. Tiskoonni Abrahaam hin dhugu qabeenya Abrahaam ture. Garuu bara Abrahaam du'ee hamma Yisihaaq guddatee waa'ee qabeenya abbaa isaa barutti dhageessa tokko marmaa iddoo kanatti Abrahaam du'ee amma Yisihaaq qabeenya abbaa isaa adda baasee galuufiitti warri Geeraan maal godhan gaafa getta warri Filisxiyaa burqituu bishaanii kana galaa duuchan. Qabeenya abbaa isaa Abrahaam ture. Abrahaam qabeenya isaa ture. Inni immoo ilma isaaf kennuun dirqama isaati waan ta'eedhaaf utuu garuu Yisihaaq of hin bariin otoo adda baasee hin beekiin jalaa duuchan. Seenaa gaafa qoratu adeemsa qaleessa eeggaddaa gaafa qoratu waa'ee abbaa isaa gaafa qoratu burqituu bishaan iddoo kan akka ture ittichi immoo duudee akka jiru tajaajila kennaa akka ture waan kennaa ture akka inni addaan kutee jiru gaafa qoratu maal yaade burqituu abbaa koo kan inni deebisa hidheetu hojjetaa isaan akka jedhee iddoon kun iddoo keenya waan ta'eef lafa abbaa koo Abrahaam waan ta'eedhaa fi qotaatti burqituu bishaanii sabbaan koo Abrahaam itti gargaaramaa ture baasaa'e dhagaa waan gochuuf deemaa jira. Sabbaan koo Abrahaam itti gargaaramaa ture ofirraatti baasaa'e hojjettoota gajee hojjettoonni ofirraniin baasan gaafa baasan yeroo duudaa hogguun dubbanne yeroo lafichi lafa ta'ee burqituu bishaanii awwaalee ta'u eenyumtuun dubbanne. Yeroo garuu inni Waaqayyo qalbii isaa eegesaa banee Yisihaaq inni sanyiin isaa kakuudhaan dhufeef yaada Waaqayyoon ni baatu burqituu awwaalame ture gaafa inni haafarraa kaasee biyyoorraa kaasee waan hin jirre yeroo inni jiraachisu warri Geeraan akkas jedhan. Ahaayidhan burqituu bishaanii kun kan keenya dhabar jedhan. Kan isaaniin turre kan Abrahaam ture. Han isaaniiyyuu haa ta'uyyuu malee isaanitti gargaaramaan jiran. Lafa duwwaa baatu malee lafichi garuu albuuda guddaa yookaan achi burqituu bishaanii tajaajilaaf oolu baatee duudhee taa'aa ture. Waaqayyo immoo ija nama kanaa banee akka banamuudhaa fi hojjettoota abboomee hojjettoonni isaa hin baasanii burqituun bishaanii bahe. Erga ba'ee booddee maaltu ka'e gaafa gettan falmii ka'e. Gaafa falmiin ka'u namni Waaqayyo amma waa tokko bata waan ta'eedhaaf sakanarra kan caalu kan biraan jira waan ta'eedhaaf waan jedhu waan amanuudhaa fi Yisihaaq maa jedhe kottaan falmii dhaabannee ittiin maaliin godhu jedhe morkiin qabannu dabarraa'e. Darbuun siifaa ta'u guyyaa irraa. Ameen jedhaa iyyaas. Maal goonaa hin dabarree kan biraa qolna jedhee hojjettoota fudhatee iddoo biraatti darbe. Garuu al jedheen dabarre maqaa wayii itti laate. Maa jedhee Iseeg jedhee moggaase. Iseeg jechuun maa jechuudha maqaamti isaa falmituudhaa jedhe. Maalinni wanta kan isaa ta'etti isa Waaqayyo kenneefitti
haala kan saarratti falmii kee waan ta'eedhaaf bakka dhaabadhee si wajjin haasa'anaasoo maalan godhadhee maqaan isinii kennaa maqaa maal jedhu isee kan isinii kennaa afaan isaaniitiin isee jedhee darbe isee jechuun immoo falmaa jechuudha jedhe maqaatti kennee darbe maaliif falmiin dhufe gaafa jettanii wanta kaleessa eengaddan jirretu ba'ee mul'ate waan ta'eedhaaf wanta haaraa kanarratti namoonni waan kaaniidhaaf inni maayit kan kanarra caalu Waaqayyo qaba ani garuu maalin godhu si wajjin dhaabadhee falmii naqu maaliif iddoon kun iddoo falmii dhumaa miti Waaqayyo isa caalu qopheesseera tokko harka isaa ol kaasee inni caalu qophaa'eera jedhee falmiin ammaa kun jedha ayyaat moo'icha baata jedha ayyaa nam tokko afaanii baasee ameen ayyaat sana booddee ammasitti aansee maal godhee darbee boolla kan biraa qochisiise gaafanni boolla kan biraa qochisiisu lakkana guutetti siyaa guutu meergaan guyyaa irraa kun ameen jedha ayyaat darbee kan biraa gaafa qochisiisu ammas jarri maalittiin jette urqittuu bishaanii argateetti giraachuu jalqabeera uffeedhee gammadee hoolonni isaa gaalli isaa dhuguu gaafa jalqaban an Keenyaa jedhan kaleessa lafa duwwaadhaam bara Abiraam bikkaa tajaajila kennaa ture malee hadha duudeera kan Keenyaa gaafattiin jedhan akkasii jedheennaan bakka isin ammayyuu iddoon milkaa'eera jedhetti iddoon nama ta'eera jedhetti iddoon nama bari'eera jedhetti faana koo dhooftanii deemaa jirtu waan ta'eedhaaf isin maalidha jedheeni amajaajiidha jedheen maqaa amajaajii jedhutti moggaase sixinaa jedhetti moggaaseetu sixinaa jechuun immoo amajaajiidha jedhetti moggaase maaliif beektu gaafumanni argadheera jedhu gaafuman harka koo galeera jedhu duukaa deemu waan ta'eedhaaf inni garuu maal godha maqaatti laata na dhagaa jireenya milkaa'insa ilmi namaaf gaafa milkaa'u inni hamaa sun abdiin kutatu jireenya namaa keessatti duukaa deemee falmuun duukaa deemee wal'aansoo si qabuun dhiisu siif garuu yeroo ndima Waaqayyo waa siif haalaatu lafa dhaabattu biyya dhaabattutti Waaqayyo moo'icha siif haalatamee gida ayyaatu maalittiin jedhe iseen kun ni jalqaba maalidha jedhe isee qidhaadha ammoo sixinaadha amajaajiidha ayyaana qabdu waan ta'eedhaaf ilaala gaafa hin arganne nagaadha gaafa harka duwwaa nagaadha gaafa homtuu harka hin jirre nagaadha gaafa harka isaa milkoomni garuu maal godhu ayyaana ittiin qabu kanaan maa jedhee sin amajaajiidha amajaajii jechuun maa jechuudha kan ayyaana nama qaba otoo hin beekin kan sirraan ba'u waan ati ayyaana yeroo ta'u jechuudha kanaan maa jedhee maqaatti laatee ammas dhiisee deemeedha as qaba harka mirgaa amajaajii sitti naanna'ee keessaa si baaseera maqaa Yesuuseen si baaseera ba Yesuusaan ol kaasa harka mirgaa falmiin ammaa kun moo'icha baata jedha ayyaat ol makaasa harka mirgaa moo'icha baata jedha ayyaa ol kaasa harka mirgaa moo'icha baata jedha ayyaa baay'ee kan sin dhibu waa tokko yaade siyaaq waan rakkasin barataniidhaaf achuma dhaabatee falmuu miti amma yeroon koodhe maay lafa bal'aa jira dirree bal'aa jira qabeenya abbaa koo Abiraam kana bichaa miti jedhe hiire yoo kan abbaa koo Abiraam na harkaa fudhatameeyyuu kan koo kan ta'e harka Waaqayyoo jira waan ta'eedhaaf amman kan koo bira ga'utti nan fiige bira ga'ee milkaa'ee maqaa Yesuus ol kaasa harka mirgaa bira ga'ee milkaa'eedha ayyaa har'a waa jira nam tokko afaanii baasee ameen ayidhatu dhagaa kan sin dhibu iseeqis sixinaanis kan Isiyaaq miti kan abbaa isaati kan Abiraamidha kan abbaa immoo kan ilmaa ta'a waan ta'eedhaaf sirnaaf seera keessatti karaa kamuu haa ta'u karaa kamiin aadaa kam keessatti iyyuu ilmi abbaa irraa dhaaluun dirqamadha dhaala godhateetti giraadha gaafa jedhe immoo diinni didettiin falmee ni garuu maal jedhe jalumaa deemaa ture waa tokko numa iddoo kanatti gaafanni falmamu dhaabatee akka falmuudhaaf Waaqayyo carraan laanneef laphee deemi jedhu laphee dhiisi jedhu Waaqayyo laateef ameen jedha darbittiin jedhe Waaqayyo immoo gaafa namni falmamu nama wajjiniin ta'a atin falmii malee gaafatti falmamtu Waaqayyo si wajjiniin ta'a kanaa maalittiin jedhe Waaqayyo afura darbii jedhu kenneefi hin darbe sixinaa biras darbee iseek biras darbeetu iddoo biraatti darbe lafa biraa dhaqee lafa haaraa takkaa qotamee hin beekne lafa takkaa tuqamee hin beekne dhaqee qofforuu jalqabe gaafa qofforuu lafichi lakkaa nama sakaanitti duudaadha malee nama Waaqayyoodhaaf bishaan baatee jira burqaa baatee jira isa kaaniif lafa onaadha malee nama Waaqayyoodhaaf waan guddaa baatee jira ergaan si qaba guyyaadha lafuma ammaa kanatti waatu taa'ee Waaqayyoos waatu taa'ee jira mee jedhaayyaat darbii edeen Waaqayyo jechi laphee darbii jedhu keessa kaa'e darbii gaafanni qofforu lakkaa sixinaarra kan caalu iseeqirra kan caalu falmituurra kan caalu amajaajirra kan caalu Riyooboot maqaa haaraa Riyooboot iddoo bal'aa Waaqayyo qopheesseera
Nama tokko ergaan si qaba guyyaadhaa. Eenyu akka ta'e beeku daddarbatamaa jirta. Lafa mataa eebbaa si ga'uuf jechaa jira Waaqayyoot. Tokko harka isaa lukaase ameen agariyyate. Afuura darbi gadhu Waaqayyo kenneef hin darbennis. Rihooboot kan abbaa Abrahaam kan Abrahaamiti kan abbaa Yisihaaq. Waaqayyumatu Yisihaaqiif kenne lafa biraadha lafa haaraadha. Sagal qaba lamaan jedhee kan abbaa kootii jedhe. Sirriidha. Kan abbaa garuu maal gochuu hin dandeenye itti milkaa'uu hin dandeenye. Dhiisee darbe. Gaafa darbu Waaqayyo immoo kan biraatti dabarsee kan caalatti dabarsee gaafa ni darbu Waaqayyo dabarsee maal godhe burqaa haaraa kenneef. Burqaa Rihooboot jedhama. Na dhagaa waa'ee kutaa kana waggaa baay'ee dhageessan ergaa keessan sin biraan ga'uu barbaadan. Falmii gaafa laaltan falmii qaama lama gidduutti kan ta'udha. Falmamaan jira. Jireenya mana seeraa gaafa tattan immoo falmamaa gidduutti kan murtii laatu jira. Garuu gaafa laaltan falmamaas haa ta'u nama lama keessaa tokko dhugaa qabaachuun dirqama ta'a. Inni kami kaa ta'u safalmuus haa ta'u safalmamuus haa ta'u al takka isa moo'amutu falma. Otoo moo'amuu danda'u tuqufuu danda'uuti maal ta'a dhaabate safalmuutiini abbaa dhugaatiin falma. Hamma guyyaa gaafa moo'ichi kennamuutti hamma gaafa moo'ichi argamuutti falmii mata'eef falmiin garuu falmii ta'ee nafu guyyaa moo'atamu moo qabameen gadaayyaat. Amala falmii waan gabaabaa sinitti taasaa waa sadii. Tokko falmiini qaama gidduutti falmamuu qaba. Wanti si falmu giraachuu danda'a. Maaluu haa ta'u dhugaa qabaadh hin qabaatiin dhugaa dhabi qabaadh falmiin qaama lama gidduutti ta'a. Waan si falmu waan sirriitti dubbatu. Yeroo falmamtu qabda lammaffaan falmii keessatti gaafa lama falmii keessatti yeroo qaba. Yeroo sana keessatti yoom akka xumuramu yoom akka jalqabu falmiin jira. Ni sadaffaan falmii wal caala akkaataan falmii wal caala. Waan xinnoodhaaf kanatti falmamtu jira waan ati guddaadhaaf kanatti falmamtu jira. Garuu amala falmii keessatti gaafa laaltan moo'ataan hin dhibu. Yeroo dheeraas falman yeroo gabaabaas falman dhugaa qabaadhus falmami dhabiis falmami falmii keessa maaltu jira gaafa getta moo'ichi jira. Ani kan ekeleen jennu ol kaasaa harka mirgaa falmii keessa moo'ichi jira jedhaa. Ol kaasaa ani garuu jedhaa falmamaan jira jedhaa. Nammoo adda jedhaa. Kan amante sii ta'a maqaa Yesuuseen. Sii ta'a maqaa Yesuuseen. Falmii keessa maaltu jira? Dubbadhaa keessa kana hundi keessa akka na barbaada. Maaltu jira? Moo'ichi jira. Mi'a san deebi'a gara jireenya amantootaatti gara jireenya keessanitti deebi'a. Namoota tokko gaafa laaltanii warra kaan gaa'ilatu falma. Warra kaan hojiitu falma. Warra kaan carraa guddinaaf falma. Warra kaan barnootaaf falma. Warra kaan firee garaatu falma. Warri kaan immoo nama ta'uudhaaf fiiganii waan garaagaraatu falma. Ilma namaa gaafa laaltan ilmi namaa jalqabumaa kaasee amma ammaatti maal qaba gaafa gettan falmii qaba. Jireenya falmii gaafa laaltanii ilma namaarraa amma dhaatti gaafa laaltan garaagaraa malee namni falmii hin qabne hin jiru. Garuu falmitees moo'icha argachuudhaaf waan moo'icha sii fidu jireenya falmii keetti beekuun dirqama kee ta'a. Dhagaa falmamis jireenya falmii keessatti adeemsa falmii keessatti yeroo falmii si quunnamu keessatti falmamtee haa ta'u falmiitee haa ta'u moo'achuudhaaf moo'ichi falmii fidu maalira kan jedhu beekuun dirqama ta'a. Yisihaaq jireenya isaa keessa wasin barattan dhiisee darbuu yeroo sana isaa maal ture sangafaa ture. Otoo darbuu baatee achirratti ganaa lubbuu baasuu danda'a. Waa biraa fiduu danda'a waan biraa ta'uu danda'a. Wanti kan biraa dhufuu danda'a. Laphee isaa keessa Waaqayyo maal ka'ee darbi deemi jedheen kan caalu jira jedheen. Har'a waan siin jedha deemuu yoo ta'e deemuudhaaf dhaabachuu yoo ta'e dhaabachuudhaaf afura moo'icha sii kennu Waaqayyo siif haa ergu maqaa Yesuuseen. Nama tokko Waaqayyo dhaabadhuuti mo'adhuudha. Nama tokko immoo deemii mo'adhuudha. Nama tokko taa'ii mo'adhuudha. Nama tokko immoo ciisii mo'adhuudha. Nama tokko immoo iyyiitii mo'adhuudha. Jireenyi falmii baay'eedha. Akkaataa inni itti moo'icha argamsiisu. Warreen ijoota ambikkaa sadii isinitti taasaa. Mee ilaala sagalee Waaqayyoo keessaa. Iyyaasuu boqonnaa gaafa dubbiftan Waaqayyootu saba Israa'eliin maa jedhee kana aanittan sin galchaa jedhe. Hin galtuu lafan sinii yaade. Otuma isaan deemaa jiranii garuu
Mansaraan Yaarikoo ijaaramee akka sabni Israa'el dabarreedhaaf Yaarikoon ijaaran. Hin dabartanitti hin jedhan. Waaqayyo guyyaa sana dhaabadhaa jedhe miti. Caal jedhaa jedhe miti. Itti naanna'aati maal godhaa? Iyyaa jedhe. Iyyuun maal gochuudha? Falmaattiin ijaarameera. Baay'ee kan sinumaayidha. Sababii Israa'elotaaf jedha karri Yaarikoo jabaatee cufamee ture jedha. Sababii eenyuudhaaf? Dubbadhaa sababii eenyuudhaaf? Sababii Israa'elotaadhaaf jabaatee cufameera akka hin banamnetti. Akka jiguu hin dandeenyetti. Waaqayyo garuu akkas jedhe. Caal hin jedhiinaa hin dhaabatiinaa. Itti naanna'aati guyyaa jaaf jedhe al takkaa iyyaati gab jedha. Yeroo jaaf guyyaa jaaf akkas godha. Gaafa torbaffaa garuu jaatti naanna'aati torbaffaatti hin galagalaa jedheen. Dura keetii haa galagalu irraa kaase. As qabar kam ergaa dura keetii haa galagalu maqaa Yesuuse. Dhaabatee kan falmaa jiru maal gaafa gettan gaaradha. Sarki namaa ijaareedha akka Waaqayyoo miti. Gaara uumamaa miti. Ijaarsa harka namaati. Kan namni ijaareedha. Maal akka hin taaneedhaaf sabni kun darbee eebba Waaqayyoo akka hin nyaanneedhaaf yaada Waaqayyootti dhaqee akka hin galleedhaaf maal godhaniiru karra cufaniiru. Waaqayyo maa jedhee harki namaa isaa ijaaru seerri uumamaa isaa kaa'u maal gochuu jedhee Waaqayyo hin mo'attu jedheen. Ergaasii qaba guyyaarraa mo'achuun kan kee kan ta'e hin mo'atta maqaa Yesuus Kiristoos. Ol kaasa harka mirgaa nam mo'adha amaneera jedhaa. Ol maqaa harka mirgaa amaneera jedhaa. Falmii ammaa kana jedhaa. Nam mo'adha jedhaa. Garuu waa beeku sun irra giraata. Karaa kamidha kan itti mo'attu falmii ammaa kana? Fiigdeetu moo dhaabatteetu moo jilbeeffatteetu moo maal si gaafata? Kana beekuu qabdu. Yoo naasaa gadhe baay'ee dheeraadha waa'ee falmii keessa karaa kam akka itti mo'atamu. Warreen ijoo garuu asoof deemaan jira. Waaqayyo Daawitiin akka jedhe gaafa isaa waliin mo'achuuf ga'u baqadhu dheeni. Baqadhu fiigee bara kan eenyu bara kan Saa'ol. Saa'ol nama dibameedha dibata Waaqayyoo baata. Garuu Daawitiin ajjeesuuf dhiiga. Maal jedhe Waaqayyo lakki atis dibamteettaati eeba fudhadhu itti ba'iin jenne Waaqayyo. Maal godhe jedhe afur akka ni baqatuudhaaf sodaa wayii keessa kaa'i Waaqayyo. Bosona keessa fiigaa oola Daawit yeroo hundumaa. Gaafa Gooliyaaditti ba'e immoo diina waan ta'eedhaaf sammuu maal jedhe Waaqayyo itti adeemee. Hatti deemtuun deemta sa dhaabatuun dhaabatta sa dhiistuun dhiista namni mo'achuu qabdu garuu mo'atta maqaa Yesuus Kiristoos. Dhadhagaa karaa kan moo'icha akka dhufu beekuun hangafaate garuu falmii keessatti jireenyi namaa falmii keessa gaafa galu falmiin kun karaa kan mo'ama akkamittiin mo'ama yoo maal godhe mo'ama kan jedhu beekuun sin irra jiraata. Hin falmamu yoo gettan isin duutaniittu. Jirta taanaan jireenyatti haa ta'u namummaatiin haa ta'u hojiitiin haa ta'u tajaajilaan haa ta'u nagadaan haa ta'u barnootaan haa ta'u falmii qabdaati. Falmii qabda. Warreen jireenya namaatti falmii kaasa warra gurguddaa sadii isiniin kaasa caaffanni kan haasa'u ni tokko foon namaatti nama falma. Falmii kan namatti kaasu foonidha nan gafaa. Jireenya namaa gaafa laaltanii caaffanni qulqullaan maayidha Galaatiyaa boqonnaa 5 lakkoofsa 16. Ani afuuraan geggeeffamaa gidaadhaan isiniin jedha malee fooniin jiraadhaa isiniin hin jedhuedha. Maaliin gidaadhaa malee afuuraan geggeeffamaa gidaadhaan isiniin jedha malee fooniin geggeeffamaa isiniin hin jedhuedha. Jedhee booddee maayii lakkoofsa 16 irratti afuurriidha fooniin hin mormaa'edha. Foon immoo afuuraan hin mormaa'edha. Hin morma jechuun maal gochuudha? Hin falmaa jechuudha. Maal akka hin taaneedhaaf akka hin dabarreedhaaf akka hin milkoomneedhaaf akka hin gabbanneedhaaf jireenyi afuura namaa dabala akka hin deemneedhaaf foon maal godha yeroo hundumaa afuura keenya falmaa oola. Maaliin falmaa? Dhagaa ol kaasee miti. Abidda bobeessee miti. Karaa cufee miti. Waan garaagaraa godhee miti. Maal godha beektaa? Hammina, jallina, xuraa'ummaa, cubbuu laphee keenyatti fide dhangalaasee maal godha? Akka afuurri keenya hin guddanne godha. Kanaan nu falmaa oola. Namoota baay'ee gaafa laaltan falmii namaa beeku malee falmii foon isaanii hin beekan. Falmii qaala isa jireenyaa beeku malee falmii afuura isaanii hin beekan. Waa tokko si qaba guyyaarraa ergaa. Afuurri kee foon kee mo'annaan ati waan kan mo'achuu dandeessa. Ameen gadaayyaat. Moo'icha hangafaaf sababa guddaa kan ta'u afuurri kee foon mo'achuu qaba. Foon kee afuura kee mo'atte taanaan jireenya biyya lafaatti du'uu keetati. Karaa foonii yoo ta'u karaa afuuraa. Falmii warra ijootaan keessan hangafaa garuu foontu nama falma. Foon immoo kan kee bichaa miti. Gaafa tsoomaaf sagadaan ooluu barbaaddan coggaarraan keessan falmii geggeessa. Maayidhee beela'ee gaafati bishaaniif midhaan dhiiftee gajjattee Waaqayyoo waamtu afuura kee dabalaa deema. Jireenya kee tiikamaa deema. Dhugaa afuura sii galaa deema. Kan akkam gooneef maal godha? Foon kee waan biraa sitti saasa.
Otuma beektu maal gootare otuma inni beela'u otuma inni dheebotu foon keetiin gab jedhi gettee gaafa gajjettu afurri kee mo'ataa deema. Ameen gadaayyaas. Haleluuyaa. Inni kan biraan maa inni wanti falmii gaggeessu Waaqayyo yookaan afurri Waaqayyo falmii gaggeessa. Hin falma. Afurri Waaqayyo falmaadha. Kan akka Waaqayyo falmaan immoo hin jiru. Baay'ee falma Waaqayyo. Afurri Waaqayyo baay'ee falma. Falmiin afura Waaqayyo falmii Waaqayyo garuu siniin galu. Eessaan akka Waaqayyo falmu, eessaan akka Waaqayyo dubbatu, eessaan akka Waaqayyo lolu siniin galu. Garuu gaafa laaltan jireenya keessan foonii mo'annaan afurri keessan gabbachaa gaafa deemu rakkina dhiphina hiyyummaa gidiraa wal'aansoo jecha amaa baay'ee maal godha gaafa gatu bilooksirraa godhe moo'icha sii laata. በኢየሱስ መስቀበር ከመርጋ ለፈትን አባንደን ጅረት አፉር ዋቀ ዳባተ ሲፋፈልሙ ጉያ ራካስ ዳባተ ሲፋፈልሙ መቃ ኢየሱስ አባና መስቡከቲኒ ዮካን ፎንከ ዮካን አፉር ከጀዳኔ ሞዋታ ተውቀው ማለ ገዳኔ ወልፈልማ ሐፉን ቀቡ ጀዳኔ አፉር ኮ አሞቱ ከንጀደሙ አሜን አይዳት አፉር ኮ ቢዶን ከነ ከንጀዱ አሜን አይሪያቴ ነደጋ አፉር ዋቀኑ ከሰግሮሎ እንደማ በርባዳ ቤክቱ ሞይቻ አርገቹ በርባዳ አከሞቱ Oto afurri keessan foon keessan mo'atee kadhachuun sinin dhibu. Gaarii gochuun sinin dhibu. Arjummaan sinin dhibu. Qulqullummaan sinin dhibu. Qajeelummaan sinin dhibu. Waatti milkaa'uun sinin dhibu. Dhugaan sinin gedaan. Falmiin giraachuu danda'a garuu afurri keessan mo'ataa taanaan yoo amma fee chaaleenjiin dhufe karaan abdan isin. Maaliif beektu? Waaqayyoon si wajjin jiru afurichi mo'ataa waan ta'eedhaaf. Gaadiin afuura qulqulluu namoota baay'ee akkana hojjenne godhe maal gaafa gettan foon isaaniiti. Hafuurri Waaqayyoos maalidha gaafa gettan falmaadha. Jireenya abbootaa dhaqaa laala baay'ee falmamaa turan. Baay'ee rakkaa inni sadaffaa maayinni caafata qulqullaa keessatti falmii kan gaggeessu gaafa laaltan seexanadha. Seexanni falmaadha maqaamti isaayyuu. Seexanni falmaadha. Barandumaa gaafa laaltan amala seexanaa gaafa laaltan bantii Waaqaa keessa erga gufee kaasee wanta inni gaggeessu falmiidha. Namni akkan guddan, namni akkan milkoon, akkan dabarre, akkasiin taane, akkati naman taaneef yeroo hundumaa maal godha gaafa gettan falmii gaggeessa. Maal gaggeessan jedhee falmii gaggeessa. Caafata qulqullaa jedha. Dhaqaa dubbisa sagalee Waaqayyoo keessaati. Ba'uu boqonnaa lama gaafa laaltanii nama Waaqayyo nama jabaa godhee nama Israa'eliidhaaf sanyii Israa'eliidhaaf biyya Gibxii keessatti nama barbaade ture Waaqayyootu. Mootii Gibxiitti immoo afurra magalee Fari'oonitti mul'ata Waaqayyo akeeke saba Israa'eliidhaaf harkatti dha'uudhaaf Waaqayyoon dursee waan nama aqaddame wayii waan hangafa wayii fakkaatee ka'e. Mootiin Fari'oon maal godhe beektu warra biyya isaa keessa akka turan dubartoonni Israa'el yoo durba da'an malee dhiira da'anii akka isaan hin guddifanneedhaaf ola deeman garaa keessaa gaafa ba'u akka du'uudhaan murteessee deessistuu biyya sanatti maa jedhe dhiirri tokko biraawwitee dhalannaan haa du'u malee maal hin ta'in jedhe hin guddatiin jedhe. Waaqayyo immoo waan akeeke waan yaade qaba. Eenyuun baasuudhaaf Musee baasuudhaaf yaadaa qaba Waaqayyo. Isa Waaqayyo yaade argee maal godhe seexanni dursee falmii gaggeesse. Karaa eenyu? Karaa Fari'oon. Maa jedhe deessistoonni biyya kanaa dhagaa dhaggeeffadhaa. Kana booddee Ibraawii kan ta'e dubarri kam yoo ilma da'an ajjeesaa malee baarrakaa malee akkan guddanne namni kana gochuu baate immoo seeraan gaafatama malee labsii baase. Dubartoonni waan godhanii qaba waan ta'eedhaaf du'a argan hundumaatti dhiira baay'ee fuudhanii ajjeesan. Abbaa du'a malee namni yaadni Waaqayyo jiru garuu du'a ameen gadaayyaas. Ijoollee baay'ee dhume dabareen du'a fiigee dhufe nama Waaqayyo akeekee yaadee qopheesseef guyyaa Musee ga'ee Museen maal ta'e hin dhalate gaafa dhalatu deessistoonni warri biyya Gibxii gaafa dhaqanii mukichi baay'ee bareedaadha. Ijoolleen caaltuum simbootuma Waaqayyo irra gira malee kakuu Waaqayyo irra gira malee ameen gettaa laata mi ameen jedhaayyaat maaltu irra gira simboo Waaqayyo irra gira gaafa laalan baay'ee bareeda akeenyu Waaqayyo irra jira jarri kun hin galleef garuu miidhagummaa isaa arganii waan godhan gaafa dhabanii haadhaatiin maal goonaa jedhan haati waa malatte qo'aadhiisaa hamman danda'e dhoskeen sana booddee gaafa dadhabu baaseen gatattee murteeffatte hamma dhoskitee ji'a sadii booddeedha. Allaa dura toshitee leeleedhaan maragdee fuutee jedha bidiruu hojjettee laga Abbayyaa keessa geesseedha. Na dhagaa otoo Museen jireenyatti nafiin dura dhiira baay'ee du'eera nama baay'ee du'eera. Seexanni maaliif labsii du'aa baasee maaf falmii du'aa gaggeesse gaafa gettanii nama barbaadaa jiru qaba. Eenyuun barbaadaa jira? Musee barbaadaa jira.
barbaaduyyuu garuu argachuu hin dandeenye. As qabar kamirgaa si barbaada malee na barbaada malee argachuu hin danda'u. Ameen gedhaayyaas. Ol kaasaa kamirgaa na barbaada malee gedhaayyaa na argachuu hin danda'u jedhaayyaas. As qabar kamirgaa sin eebbisa maqaa Yesuusiin. Balaa makiinaa naa ta'u harka namaan abiddaa naa ta'u si barbaachaaf waan taati garuu waan taatu. Ameen gedhaayyaas. Wanti kamuu yoo ta'e waan taatu. Ameen gedhaayyaas. Eenyuun barbaacha kun hundumaa Musee barbaacha malee koo dhiirri kan dhiirumadha nama addummaan qabu. Waaqayyo garuu nama addaa godhee Musee ilaallateera. Ilaalchi Waaqayyo moo karaatti nafu. Waaqayyo yaadeera. Yaadni Waaqayyo moo karaatti nafu. As qabar kamirgaa yaada Waaqayyo baattee falmamaa kan jirtu mirgi kan kee ta'arraa kaasee. Ol kaasaa kamirgaa kan koo ta'a gedhaayyaas. Sagalee qaban ameen gedhaayyaas. Waaqayyotu yaadi akeekeera. Irraa hafe billaa fari'oon irraa hin oole. Kana bichaadha haatu amma haadhummaa ishee dhoskitee dhattee gaafa isheen laga keessa keessu harki haadhaarraa kan calarki Waaqayyoo wajjin laga bu'e. Lafa namni siin galle sii gala harki Waaqayyo gaafas gargaara. Dhaqee Waaqayyo maal godhe intala mootii fari'oon qirqiree manaa baasee geesse. Aqiiti laga bayyatti dhaqna dhiqattee dhaqxee fuutee maal gootan guddifattee akeekni Waaqayyo galma ga'e. Seexanni garuu maaliif falmaa ture gaafa gattan dhiirra kan guddannedhaa fi Musee barbaachaaf barbaade malee nama Waaqayyo barbaade argachuu hin dandeenye. Seexanni eenyuun falma beektu nama Waaqayyo barbaada. Mee yaadaan dukeessan gara koo laala. Makiinaan tasaabii guutuu maal ishee maqaan ishee 5L kana abbaa duulaa kana ayruufii kana guutumaaf galagaltee dhumti beektu nama tokko barbaachaafidha. Nama dibataa, nama ayyaanaa, nama bor biyyaaf eebba ta'u barbaachaafidha malee hunda tamaa godhen seeyinaa, hunda takeeka Waaqayyo baaten seeyinaa. Sababii nama tokkoodhaaf lafta akkuma eebbifamu kan abaaramu jira. Akkuma abaaramu kan eebbifamu jira. Kanaaf hooree warra ijaaza baasan barbaadan ni hamaan sun as qabar kamirgaa sin eebbisa. Azirris harka mirgaa qabeenyaan haa ta'u ayyaanaan karaa kamiin haa ta'u Waaqayyo si ilaallateera. Falmii ammaa mo'ata dhiiga qaraan yoorraan. Ol kaasaa harka mirgaa namoota jedhaayyaa. Dhugaan isin jedha. Yeroo makiinaan galagalu otoo qalbii afuran hubattanii nama tokko barbaada yookaan nama lama. Kan biraatti mucaa garaafaa keessaa barbaada. Borii isaa beeka waan ta'eedhaaf. Egerii isaa beeka. Kan falmii gaggeessu maatiin isin jedhee foon Waaqayyo afuura hamaadha. Dhaqaan ibsaa Maatewos boqonnaa 2 keessatti gaafa laaltanii gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo inni dhalatee argitaniittu otoo inni dhalatee eenyummaan isaa addan ba'iini Heroodis maalirratti yaade? Du'a irratti yaade. Siin galleemsiif namni keessan gara koo laala. Amma baay'een keessan maaliif akka falmamtan siniif hin galle diina keessaniif godhu galeera. Maal ameen jedha giddiin qabinaa. Maaliif beektu? Sin isaa dhaabichaa beektu. Seexanni immoo saborii beekaatii goolii kaasaa jira. Saborii beekaasi falmaa jira. Saborii beekaatii karaa kee cufaa jira. Sin eebbisa ganama kana. Harkisi qabe galmaan si haa ga'u barabaraan. Galmaan si haa ga'u barabaraan. Haleluuyaa. Yesuusin barbaacha Heroodis maa jedhe? Ijoollee waggaa 2 gadi ta'an hundumaa maal godhaa balleessaa? Ajjeesaa billaatiin ciraa'e. Kan sin billaatiin jedhe. Ijoollee xinnoo koo hinuuta malee billaatiin hin kuttuum. Agartaniittu inaaffaa guddaa falmii guddaa balleessaa ajjeesaa. Maaliif? Achi keessa gaarii tokkotu ba'uuf gechaa jira waan ta'eedhaaf. Maal dhaga'eera? Macaafa raagotaa keessatti maal tokko caafame waa'ee Israa'eliif dhaga'eera waan ta'eedhaaf. Inni kakatamee fi dagateera Israa'el. Diinni inni abbaa kakuu sana garuu maal godheera? Dammaqeera. Ilaala. Gaafa Yesuus dhalatu Fariisonni Saaduqoonni warri Yihuudoota bulchanii amananii fudhan. Heroodis garuu fudhachuu baatu malee Yesuus ilma Waaqayyoo akka ta'e maal godheera? Amaneera. Otoon amanne ta'e maal hin godhu ture? Ijoollee baay'ee hin dhaggeessisu ture. Garuu ilaala warri kennamee fi amanne warri itti kenname garuu maal gochaa jiru? Ajjeesuudhaaf deemaa jiru. Biyyicha irratti bor akka inni aangoo qabatu kan inni moo'ee kan isaallee mootummaa lafarraa miti mootummaa waaqarraati. Garuu maal yaadeen? Hammina isaattiin ba'achuudhaaf inni hamaa sun dhaqee maal ta'eera? Heroodis itti galeera. Na dhagaa falmamaa kan jirtan ati saar'aa beekta malee diinni keessa borii waa argeera. Iji kee har'aa qabee ija diina kee haa caalu maqaa Yesuusiin. As qabar kamirigaa iji kee har'aa qabee ija diina kee haa caalu. Qabaa nama sin bukketiin diinni keessi caalee ilaalin jedhaane. Fageessi ilaaleedhaane.
falmiin ammaa kun moo'icha baataa jedhaane darbi moota jedhaayyaat meenan tokko harkaa fuudhee cabsee ameen jedhu ergaan si qaba moo'achuu barbaadda as qaba erga kee mirgaa barattee haa ta'u hojjettee tajaajiltee moo'icha argadharraa kaasi moo'icha argadharraa kaasi amma nan tokko har'a waan qopheessetti fakkaata barsiisa kanan koreen misoomaa maanna'u koree miidiyaa yarattan ji'a tokko fa lamaffaa keessa sagalee kana fakkaatu sinii tuqeen deebi'e guyyaa tokko yarattu halkan yaa yeroo falmamnu maal goona dhe guyyaa tokko sinii tuqeera malkan ji'a tokkoffaa keessa ta'u lammaffaa keessa malee ani har'uma keerrama barsiisa miti macaafa qaata salaphee kottu dhufuudhaan dhugaadhaan kun ragaa qabam warra dhageessan gaafichi yeroo falmamnu maal goona kan jedhu salaphee kottu waan xinnoon isaanii hire garuu kutaa bal'aa baadheen jira na dhagaa baay'een keessan falmii har'aa beektu malee moo'icha boriin beektan lola isaa beektu malee ulfina isaan beektan wal'aansoo isaa bichaa argaa jirtu malee eebba isaa argaa hin jirtan waaqayyo akkasiin jedha falmii ammaatti sillaadhu hin moota jechaa jira waaqayyoot harka mirgaa ol kaasii nan moodha amaneera jedhaayyaat jedhaa nan moodha amaneera jedhaayyaa falmiin ammaa kun jedhaayyaat moo'icha baata jedhaayyaa haleluuyaa jedhama moo'icha baata jedhaayyaa gammadi haleluuyaa sitti toluu qaba yeroo falmamtu keessi kee guutuu ta'uu qaba kanaaf Yesuus maal ta'e waaqayyo waaqa ramaatti erge gara Yoosefitti ergamaa isaa erge kan ariifadhu dheeni Heroodis mucaa kana aggeessuuf jedha waan ta'eedhaaf jedhe waaqayyo waaqarraa fudhadhuutti biyya Gibxitti gadi bu'e dheeni gaafa inni gadi bu'u booddee maali waaqayyo inni mucicha gaatu du'eeraatii amma ol deebuu dandeessa jedhe sirraa galaafatu waaqayyo irraa kaase jireenya namaa keessatti falmiin gaafa dhufu namni dhaabatee moo'icha fudhachuudhaan maal gochuu qaba tokko barreessaa dhiifadhaati namni moo'icha argachuudhaaf maal gochuu qaba ni tokkoffaan yeroo falmiin nutti ka'u ni jalqaba maal takka nuun falmaa jiru beekuu qabna falmii qabdu hundi keessan gara kolala falmamaa jirtu falmii mana keerra gaa'ila keerra hojii keerra jira iddoo ooltu falmii qabda naafaa ta'u gattee sii ta'uu dide haa banamu gattee banamuu dide haa hiikamu gattee hiikamuu dide maaliif kan jedhu beekuu qabdu maa falmamte akka milkoomne akkan dabarreedhaaf maalidha namni falmii mo'achu sagal qaba waan falmu beekuu qaba adda baasee afuura maa yoo ta'e falli jira foon yoo ta'e falli jira waaqayyo yoo ta'e falli jira ilaala waaqayyo biraa yoo ta'e maaliin hiikkatta araaraan hiikkatta waaqayyotti dubbachuudhaan hiikkatta waaqayyo ijoollee galuudhaan hiikkatta Abrahaam gaafa laaltan waggaa meeqaaf kan hin harka waaqayyo eeggachaa ture waggaa 25dhaaf dhala eeggachaa ture waaqayyo harkaa maaloo waaqayyo matu siillaadha jedhee ammoo siillaadha jedhee ka'ee booddee waaqayyo maal godhe waggaa 9 dheeresse ilaala haannaa ammoo waggaa meeqaaf eegaa turte waggaa dheeraaf duuba ishee dhuftee xinina ijoollee baay'ee godhatte waaqayyo garuu jedha akka haannaan dhalan godhanneedhaaf maaxanii ishee cufee gadamee saannaa kan cufee eenyudha waaqayyo maaliif cufe waaqayyo waan cufeedhaaf qaba garuu maal ta'a turan isaan obsaan eeggachaa turan amantiidhaan eeggachaa turan imimmaan eeggachaa turan falmii waan sanaadhaaf iddoo biraa hiikan deemne eenyu wajjin haasaa turan waaqayyo wajjin haasaa turan ergaan sii qaba guyyaarraa naafaa ta'uu jettee ammammaan sii ta'uu kan dide sii murteessa waaqayyo waaqarraa guyyaarraa kana ol kaasa harka mirgaa naa murteessa amaneera jedhaayyaa maaltu si falmaa jira maal godhachuuf kaateetu maalitti ba'uuf kaateetu maalitti milkaa'uuf kaateetu maal qabattee kaatee falmamaa jirta waan si falmu adda baasii ilaali ija kee yaabana waaqayyo guyyaarraa beekaa manni keessan falmii kan qabu gaa'illi keessan falmii kan qabu maaliif gaafadhaa adda baasa bara cal jettee falmita taana moo'icha hin qabu yoo waan isaa bartee garuu moo'icha qabaachuu danda'a hundi keessan gara kolala nama bishaan sin gaafate midhaan laattu moo bishaan laattu Yesuus dubbadhaa nama bishaan sin gaafate nama dheebote maal laattu midhaan moo bishaan laattu maal waan ta'eef hin dheebote waan ta'eef hiika jireenya kee argachuudhaaf akkuma kana madda isaa beekuu qabda mati hidhaan namoota baay'ee furgaasaa qaba garuu ameen hin gattanii kana maal hidhaan namoota baay'ee maal qaba furgaasaa qaba namoonni baay'een garuu furgaasaa qabanii hiikuurra dhaqanii maal godhu beektu hidhaasaa hiikuu dhaqu hidhaan furgaasaa ni kamu moo furgaasaa malee ni kamu maaltu si falmaa jira adda baasi
ofuma kee ol falmaa jirtamoo qaama biraa si falmaa jiramoo Waaqayyuma si falmaa jiramoo Waaqayyo falmii kaasuu danda'a. Maaltu si falmaa jira isa ammaa irratti? Na dhaga'e ergaan si qaba guyyaadhaa. Garuu eenyu akka ta'e hin beeku malee moo'icha qabda dhiiga qaraanii warraan. Manni kee moo'icha qaba waggaa kana keessa ameenaa gadiyyate. Haleluuyaa. Nama sin bukkee jiru qabaaraa isaatiif falmamaan haftu Waaqayyo moo'icha sii laataa jedhaane. Qabaaraa isaa falmamaan haftu Waaqayyo moo'icha sii laataa jedhaane. Waan nama falmu sanarratti moo'icha argachuudhaaf maaltu akka nama falmu mo'achuu beekuun namarra jiraata. Mo'achuudhaaf, caaluudhaaf, caalmaa argachuudhaaf. Yoo hin beeknu ta'e, adda baafnee hin barre yoo ta'e, hiika isaan beeknu yoo ta'e, falmiin akkasumaan nu galaata. Ta dura Ximiitos tokko lakkoofsa 3 dubbisa. Akka dhee gaaf tokko Ximiitiyoosiin Phaawulos kadhannaa kana isinii kadhadha namoonni luluqqaa hirtan ta'a. Barattoota gibbiyyuu ati xumuraa ba'a guyyaarraa. Jireenya namaa keessatti waan tokko gorsuu barbaade ergamaa Phaawulos Ximiitiyoosiin. Yaa Ximiitiyoos jedheen ani Maqedoonii dhaquudhaaf yeroon qajeelette jedhe akkati Efesoon keessa turtu barbaadeen jedhaan. Sababiin isaa jedhe namoonni baay'een barsiisan taane waan barsiisaniidhaaf mammaaksa bara durii hidda dhaloota salakkaameen dhumne hidda dhaloota salakkaameen dhumne lakkaa'utti waan ka'aniidhaaf barsa gadhee namoonni barsanii akkanuu falmiidheedhaaf akka as turtu nan barbaadaa jedhe. Namoonni baay'een kan isaan haasa'an kan isaan godhan waldaa kiristaanaa keessatti yaada matasanii waan ta'eedhaaf isa kanarraa akkati eegduudhaaf akka as turtuun barbaadan garuu deemuu hangichaa jira jedhe. Maal barbaade? Yaada namaa keessa wanta qulqullaa'aa ka'uu barbaade. Ani garuu jedheen amantii qulqullaa'aa jaalala qulqullaa'aa sakaraa dubbii Waaqayyoo dhufu garaa namaa keessa akka bulu nan barbaada jedhe. Sakaraa kamii? Sakaraa dubbii Waaqayyoo amantii qulqullaa'aa jaalala qulqullaa'aa yaada namaa keessa akka jiraatu nan barbaada. Maal waan ta'eedhaaf amantii qulqullaa'aan jaalalli qulqullaa'aan dubbii Waaqayyootiin morodame jireenya namaa keessa jiraannaan namni waan safalmu adda baasee beeka. Waldaan kun maal qabdi gaafa gettan falmii qabdi. Maaltu jira? Hidda dhalootaatu jira. Falmii hidda dhalootaa mammaaksa bara durii jira. Dubartoonni dullooman baay'atan waan ta'eedhaaf mammaaksa baay'ata iddoo kanatti. Kanaaf maal godhe jedhe dhaabadhuuti ittiin falmii jedhe. Wanticha adda baasee hubachiiseedha. Maaliif ana qabeektu? Adda baasee hubachiiseedha. Maal akka inni falmuu qabu, maal dhaabatee akka inni dubbachuu qabu keessaa baaseetti meera. Yoo kana ta'uu dhaabaate maal godhe jechuudha Ximiitiyoos cal jedhee man dhaabatee falmaa jechuudha. Waanuma gaaris waanuma hamaas adda baaseedhaan namoonni akkasii waan jiraniidhaaf jireenya hafuuraa ta'u foon itti milkaa'uudhaaf namni waan safalmaa jiru beekutu irra jiraata. Yoo kanan beekne mo'achuu hin dandeessani. Maqaa Yesuusiin nan dubbadha guyyaa arraba koo ulfaachaa kan jiru moo'ichi bantii Waaqa kun si argatu maqaa Yesuusiin. As qabar kamirgaa si argatu irraa kaase. Falmamaa jirtu baay'een keessan gubaayee kana keessa kan jirtan falmii gurguddaa qabdu. Garuu akka nama ergaa kentaa itti taa'aa jirta. Falmii qabda. Naafaa ta'uu gattee sii ta'uu kan jedhe maaliif dammaqa irratti guyyaadhaa kana Waaqayyo mirga sii laata. Ameen gedhaa iyyaat. Ol kaasaa harka mirgaa qubatti qabaati simmoodha gedhaa sasiin falmuun. Jedhaa simmoodha jedhaa iyyaa. Nammoodha jedhaa iyyaa. As qabi harka mirgaa borotoon taane guyyaadhaa qabe moo'ichi kun harka kee agalu riifate. Harka kee agalu maqaa Yesuusiin. Harka kee agalu maqaa Yesuusiin. Lammaffaa namni falmii mo'achuudhaaf wanta inni gochuu qabu Waaqayyoon kadhachuu qaba. Maal gochuu qaba sabaa? Waaqayyoon kadhachuu qaba. Tokko adda baasuu qaba waan isa falmu. Lammaffaa Waaqayyoon kadhachuu qaba. Waaqayyo sagam samoo'icha namaa laatu. Yeroo Waaqayyoon kadhattu falmii keessatti waa baay'ee hubatta. Jireenya keetu rakkina qaba yoo ta'e akka of sirreessituuf si gargaara. Yeroo kadhannaa yoo haala biraadha yoo ta'e hafuura hamaadha yoo ta'e nama jallaadha yoo ta'e akkati ifattu godha Waaqayyo. Waaqayyo yoo ta'e immoo akkati araara gaafattu godha. Maal gaafa kadhattu Waaqayyo maal keessatti? Falmii keessatti. Namni yeroo falmamu Waaqayyoon hin kadhatu taanaan jireenyi isaa bara hundumaa falmii bichaadha. Namoota baay'ee gaafa agartan amma gaa'ilaan, hojiidhaan, barnootaan wanti hundumtuu falmiidha. Araba Yesuusim utuu Waaqayyo wajjin jiru waan hundaan falmamtu ati. Tokko yoo falmam tokkoon immoo milkoofta. Har'a yoo falmamte bori immoo mo'ataa taati. Afurri kun mana kee asee dhiiga qaraanii warraan. Malee karaa hundumaa falmamaa taanaan falmii bikkaa taanaan of shakkiyati. Rakkina wayii qabdu. Taalgeettii mana kee qabatee jiru maayin? Adda baasi wanticha. Wanti si qabee oo maayin? Maaliif si qabe?
Sasi qabee kan harkaa ba'u maal gochuu qabda dee? Waaqayyoon kadhachuu qabda. Luqaas 22 lakkoofsi 23 maayidha. Akkana Yesuus guyyaa tokko Elaa yaa Simoon jedheen. Yaa Simoon jedheen. Seexanni jedhe akka nama qamadii gingilchuutti sin gingilchuudhaaf sin falmeedha jedheen. Akka nama maal godhuutti? Akka nama qamadii gingilchuutti maal gochuudhaaf? Sin gingilchuudhaaf sin falmeedha jedheen. Garuu jedhe Yesuus gaafa deebitee dhuftu obbolaa kee jajjabeessennaan yaa gooftaa jedhe du'ayyuu yoo ta'e maaliyyuu yoo ta'e reebamuu yoo ta'e ani si biraan afonnaan lakki dhuguman siin jedhaan toon daaqoonni sadii nagaluuf jirta qorumsi wayii gira falmii wayii gira garuu waan siin jedha sii kadhadheedhaan ooltaa jedheen siin kadhadha ooli maqaa Yesuus Kiristoos maal sii godhe jedhe Yesuus sii kadhadheedha hin deebite garuu keessa galta hin falmamte garuu hin mo'atta maal waan sii godheef waan sii kadhadheef nama si bukkee jabeessaa qabaan raasaa falmiin kee amma moo'icha baataa jedhaane tidubadha hin sodaatiin jedhaane abdiin kutiin jedhaane falmiin kee amma moo'icha baataa jedhaane ol kaas harka mirga moo'icha baata amaneera jedhaayya jedha moo'icha baata amaneera jedhaayya na dhagaa miidhaqaa lama soon tokko sinii dabala fakkeenya sin mana keessatti beektaniif silaphaatti sinii galu maatii waan guddaa dubbateera ndaama waggaa kana keessa maatii namni guddaan keessaa boo gaafa laaltanii seexanni hiyyummaatiin rukutti dhukkubaan rukutti du'aan rukutti biyyuma namni jabaan keessaa boo baay'ee rakkatu hin agarree biyya warra daandii gaarii irratti baratame yeroo baay'ee ijoollee baadiyyaa lafa malannee ba'an magaalaa keessaan boo hojii miti kana gaafan jedhu iddoo namni hin eegneeti haalli baay'een iddoo kan hin kennanne hulaagaa kan nama hin guuchifne piroofeesara baay'ee dooktarii baay'ee paayileetii baay'ee ba'a. Maaliif beektu akka haalli mijannee fi akka inni karaa tafuudhaaf seexanni waa baay'ee galaa hir'isti. Hir'atu guututti hin hir'atu. Ameen jedhiyyiti. Kan si gargaarsatti waammatte Waaqayyo keeta ameen jedhaayyaa. Ni guddaan garuu falmii ofii irratti Waaqayyo maal gochuudha? Kadhachuudha. Hafuura kadhannaa gara keetti abboomeera. Sadhumaa. Ni dhumaa maal gochuu qaba? Laphee jabaatee dhaabachuu qaba namni. Erga waan isaa baree amma takka gaafa kadhattanii si ta'uu danda'a balleessaan yeroo Waaqayyo si ibsu kadhatte dhaabadhugaa hin phedhamiin diina keessa ta'uu danda'a hin phedhamiin Waaqayyos ta'uu danda'a hin phedhamiin araara isaa yaada dhaabadhu namni falmii keessatti mo'achuudhaaf ni sadaffaan maal gochuu qaba laphee jabaatee dhaabachuu qaba laphee jabinaan garaa jabinaan dhaabachuu qaba yoo dhaabattan mirga argattu yoo dhaabattan mo'icha argattu yoo dhaabattan adda argattu yoo dhaabattan irra aanuu dandeessu hamman dhaabannetti garuu namni mo'icha fudhachuu hin danda'u hamman dhaabannetti garuu mo'achuu hin dandeessan dhaabadha rukuttanii fiigutti namanina nama tokko amantiisa akka ijoollee ishee xixiqqoo reefiiti meewwan dhiqasan gara kolalaan amma ijoollee tokko beektu ijoollee xixiqqoo waggaa 10 gadi tokko amma gamnadha gaafa dhaabatte jedhi ka waliin jetti tuma gettu tokko maal godhettu taa gootee fiigaa qajeelti boriftaan immoo eeggattee haaloo kan ba'u ishee kamidha ishee obsiteedha baay'ee morrukutu harka naasuuti waan ta'eedhaaf ni sun gara duba fiigee yoo qabame ni laafi amma hin iluuf dhaabadhu Waaqayyo moo akkasii laata nama baay'ee na wajjin jirtan mayyaa dhaabadhu Waaqayyo moo akkasii laataan jedhaan dhaabachuun murteessaadha jireenya namaa keessatti hojii ergamoota 23 lakkoofsa tokko qabaama 11 dubbisa Waaqayyo guyyaa tokko akka jedhe Phaawulos dubbii Waaqayyo dubbachuudhaaf biyyatti deemaa akkuma turetti Yerusaalem keessatti dubbii Waaqayyo baay'ee dubbachaa ture lallabaa ture namoonni Yihuudii ta'an barsiisonni seeraa Fariisonni baay'eetti falmu yeroo hundumaa guyyaa tokko hangafa lubaa kan ta'e Anaaniyaastu baay'eetti falme Anaaniyaas hangafa lubaati lubootaaf hangafadha garuu ergamaa Phaawulos dubbii Waaqayyo sagalee abdii lammaffaa deebi'u ilma Waaqayyoodhaaf sagalee misiraachoo gaafa lallabu gaafa dhaga'u barsiisni kee sirrii miti jedheen ati eessaan baate yoon baratte seeradhee falmii guddaratti kaase gaafa falmii irratti kaasu jaranaa jedheen ana yoo ta'e ani Yihuudiidha jedhe yoo Farisaawii immoo Fariisota keessa tokkodha jedheen isin maaliif na falmitu ana yoo ta'e ani kanuma keessan jennaan akka jedhe Anaaniyaas afaan isaa keessa dhaa jedheeniidha ergamaa Phaawulos akkas jedheen ati jedheen alaan bareedaa akka nooraa Keenyaa nooraan dibamee bakka awwaalaa keessi kee garuu nama akkamitti jedhe akkamitti akka naangetta too seera eegsistu jedheen
baay'eettiin falmeedha. Waaqayyo garuu akkas jedhan 11 yaa ergamaa Phaawulos jedheen Waaqayyo waaqarraa hin sodaatiin laphee jabaadhu. Akkuma biyya kanatti dhugaa naa baate Yerusaalemitti akkuma dhugaa naa baate biyya Roomaattis dhaqxee maal ta'uuf jirta jedhe dhugaa naa ba'uuf jirta jedheen. Waaqayyo maa jedheen laphee jabaadhu jedheen. Waaqayyo laphee kee jabeessu irraa kaase. Maal ta'e jedheeni laphee jabaadhuun sodaatiin jedheen. Maal ta'uudhaaf mo'achuudhaaf. Maal ta'uudhaaf dubbii Waaqayyo iddoo yaadeen ga'uudhaaf. Maal ta'e jedhe laphee jabaadhu jedheen. Jireenya foon keessaniif haa ta'u jireenya hafuuraadhaaf namni lapheen isaan jabaanne mo'achuu hin danda'u. Sadhuma gara kolala hundi keessan mo'achuu barbaaddu bara keessan keessatti jireenya mo'ataa arguu barbaaddu lapheen keessan jabaachuu qaba. Pheramoon ta'ina በኢየሱስ መስቀባር ከመርጋ አፉር ጀግነስ ጎል ስታገሉ ጉያራ ካስ ስታገሉ መቃ ኢየሱስን ነመሰ ቡከን ጀግነተ ኢንሶዳቲ ገዳኔ ጀግነተ ኢንሶዳቲ ገዳኔ ሃሌሉያ ኡጋለ ሲንገ ለቤን ከሰን ጀባቹ ቀባ ወንበር ባዲያቶ ወንበር ባዲ ስታበድ ወንበር ባዲያ ቅንዳው ወንበር ባዲ ሰረከ ታምበር ባዲያቶ ለቤ ጀባዱ ዳበዶት አሜን ገታ Falmii dhaabodde wanti haaraan jira. Namoonni baay'een gaafa laaltan qorumsa guyyaa tokko ji'a tokko waggaa tokko dhobsan. Namoonni keessan gara koolaa namoota fiiguu xamanan. Namoonni fiigan barakam milkaa'insan qaban. Namoota fiigan tokko beektom magaalaa gara magaalaatti fiigu. Waldaa gara waldaatti fiigu. Dhugaadhaan. Gaa'ila hiikanii gaa'ila kan biraatti fiigu. Waltajjii tokko waltajjii kan biraatti fiigu. Fiigichi deebiin ta'uu dhagaa. Yeroo baay'een dubbatama. Qabeenyi Itoophiyaa waa lamaa jedhu. Tokko miilla lammaffaa furdinaa jedhu namoonni gaafa nu arrabsan. Maaloo maaliin jedhee miilla maalidha furdina jedhan. Namni keenya maali beektu maasi dhibee isa keessa abbaa beeka utuun furdadhe gaarii ta'a jedhu. Maal sobaan furdattee maal sii godha. Keessa waan jiru taanaan na wajjin ta'a nama tokko maattama barbaade fiigichatti kanaafidha kan namni keenya biyyatti fiigu as qabar kamirgaa. Lapheen kee jabaatu irraa qabe maqaa Yesuuseen. Lapheen kee jabaatu maqaa Yesuuseen. Fiigii katti namanina yoo Waaqayyo guddinaan si fiigsise malee. Fiiguu biyya gijjiirrachuu waan biraatti ce'uudha. Dhaabadhu. In ariinan buqqaafna ati garuu dhaabannaan hin danda'amu. Hin danda'amu. Ara baraan siidaa jedhamu meeqadha ayyaas. Mee warra xibaartuu laalaam nama sodaatu fayyuma dugda qabu, fayyuma miilla qabu, fayyuma ija qabu. Nama sodaannee garuttuu hin deddeebi'ani. Ba namichi nama dhaga'u jedhu dhugaadhaan kun. Seexan nama irraa gala qabdi. Macaafa keessatti orguu baattan irraa gala qabdi seexan. Seexan irraa galis akka bada beektu. Har'a mootiin tokko yoo si lola bori mootii kan biraas si lola. Yoo saarraa mo'atte. Yoo saarraa mo'atte bor kan biraas itti dhufa. Yoo saarraa mo'atte garuu isuma kana wajjin xibaaxibbii haasaa oolu. Lolota addaan qixachuu komitan isarraa mo'annaan sarraa mo'atte keetti moo'icha fudhattee dabarta. Boris kan biraa dhufa tasin mo'atta. Inni walitti mamaayidha beektu anda dhabeeraa kuta biraa ergaayidha. Waraana biraa ergaayidha. As qabar kam ergaa. Warrarraa mo'adhu maqaa Yesuus Kiristoos. Ol kaasar kam ergaa namoota gedhaa seelamayyaati. Jedha amantee namoota hidhaayyaa. Moo'ichi kan koota amaneera hidhaayyaa. Namoota amaneera hidhaayyaa. Askaasar kakee lamaan isaa baradhu moodharraa kaasi. Tagaagilii moodharraa kaasi. Hojjedhu moodharraa kaasi. Dorgomii moodharraa kaasi. Falmii ammaa moodhaa maqaa Yesuusin. Mee dubbadhamee namoota hidhaayyaa. Falmii ammaa hin mo'atta. Namni waan jechaa wallaaltee hudheesi qabee dubbii deebisuu kan dadhabde hin mo'atta siin jedha Waaqayyooti. Laalaaba gaantuudha paaraadiyaa as qabar kamirgaa akka nama hudhee qabeetti rakkinniif dhiphinni morma kan si qabe har'aa qabee moo'icha gara keetti waameera maqaa Yesuus. Sin argaan jira fuula keessatti hudhee sin qabee rakkinni hudhee sin qabee biyyi lafaa rakkachaa kan jirtan butee si baaseera ol kaa dhaabadhaa ba'eera jedhaayyaas jedhi abbee ba'eera jedhaayyaa. Tada baera as qabar kakee lamaan isaa sibaaseera irraa kaase warra amantan baa afuura moo'ichaa gara keetti waameera mana keetti waameera hin barbaadda ba'uu guyyaarraa kana
ol kaas harka kee lamaan sajjake irra buusii kadhadhu Waaqayyoon na baasi jedhi. Moo'icha sii laata. Moo'icha sii laatama. Moo'icha sii laatama. Oh haleluuyaa. Olma kaasaa. Abeet abeet akka nama hudhee qabuutti si qabanii kan jiran. Ciniinee kan si qabe. Harka nama jallaa. Harka seexanaa. Harka dhukkubaa. Olma kaasika. Harka abaarsaa. Warra amantuu dakiibaa raboos. Warra amantan mataadhaan mamiillaatti. Umurii kee fuuldura kee jirurraa. Aangoo harka Waaqayyootiin xarageera. 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 Olma kaasi yaa harka Waaqayyoo qabe harka nama kanaa. Yaa moo'icha Waaqayyoo galee harka nama kana keessa. Yaa irree Waaqayyoo noori mana nama kanaa irratti. Noori ilma Waaqayyoo noori. Noori. Noori Yesuus. Olma kaasi. Barannaan falmii. Hojjennaan falmii. Gaa'ila dhaabnaan falmii. Daa'ima godhannaan falmii. Ijaarrannaan falmii ta'ee. Mirga sii laata ilmi Waaqayyoo Yesuus. Abababababababababoo sandiyaa. Olma kaas harka kee lamaan sawaa kan hin baanne ati carroomtata guyyaarraa kanas galte. Biyya jijjiirrannaan falmii. Naannoo jijjiirrannaan falmii. Mana jijjiirrannaan falmii. Oh haleluuyaa. Akkaataa hojii jijjiirran falmii ta'e Waaqayyo akka jedhe walitti qabeen badhaasa siilaa dhagachaa jira. Mirga siilaa dhagachaa jira. Mirga siilaa dhagachaa jira. Hin darbiin bara kana keessa moo'ichi kan kee haa ta'u maqaa Yesuusiin. Hin darbiin kan kee ji'a kana keessa harka kee haa galu ulfinni caalu. Ulfina caalu mana kee gasheera. 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 Gasheera maqaa Yesuus.